ألف مبروك. ألف مبروك أفعل رواتيني. بقى جمدة. أستيبو دام. أستيبو دام. يدو كوي. روتات اللي ربنا جانا بدو. بدو. يوم كاتش تانتا اللي. لما تاجي سا فولي شبا. أيوة. تا كاسي من جنة. كلام فاتا كا. بقى جمدة مشي. دواي كاتر ماسي. صدم فاعدي. هاي صدم كيسا صدم كله. Jadi kenyataan illee baay'ee galatoomii obboleessa kiyya cinaa dhaabattee akka obboleessa keetti obboleessa taatee fi waan inni dalagu kanaa fi buttaa gargaartee hojii buttee hojii tumamtee agartee jechuu keetiif baay'ee si galatoomu kan isin jedhaa. Iyyuu buttaa jechuun aadaa Oromoo keessatti yeroo hunda baratamaadha jechuudha. Amma aslan kan jiru cabsamaa fi buttaadha. Fi ammas tijiraa wajjin kutuun takka illee dhuftee beekama. Ibaru ndi mateni takkalle amma Feestaan qabatee tumoo ni awwa amma fudhatee garuu tarteellee hin jira. Isiin harka qabatee hojii galee beeka. Kam isiin harka qabatee. Hai wallahi sana qabatee galee. Beekuu harka qabatee si galee. Amma muktaar jedhu galee. Jechuun kun ibsuun gargar akka kun buttaa. Amma cewa qabatee waa wal beektanii ta'e maashaallah leeka. Wal beektanii cewa ta'e qabatee. Inni giddiin uleen ture butee. Amma muktaar tume fuudhee. Ulee. Jechuun anaafatti illee asuma jirraa beekee bara moo akkasuma misilaa jedhee ulee butee akkuma warra duraan isa caccabsee caccabsee nuka kana mulu butichee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوها في خبرتوت خلينا نكون داود تمدك السنوب كجير تنت سلامتان تاني تقولنا رخات سنبرها جيسو سنين جنة. أكو ما قرتن أرانتنا قلتشان سيني سيجرا كاملا أسنجرتي. سلامات خلنا ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم ترجعت نقطة بجد كنيا كم نجاح يا كيسة جرستاني. بشارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا وردفتوتا كنا كم نجاح يتوب بكجيتني تنجي نسمبرها جوسين نيتشا. إيجا هرانتنا وانتو تسليني كان دايو تجربة أي مختاري لا جسد فيديو أم دوران تيجا إيه رد دعاء يقول يتني وان برا هاسو يتني نمني حدون كومنتي يرات برا يستني أما وانو ديكا كم بيك كم مسنسكو بقدر تورم تجرتي congratulations يا جوني مبروك congratulations بقى جمدة مختار بقى جمدة جديد بقى جمدة ساحل وساوان تيفون هجيرني جتة أيوة هندي كسر لأنه جمدتون مختاريس جمدتون جمدتون مختار هجيرن جمدتون خن هنداتي جتورا عارف جديد جايبتشا لأنه هجيرة سنيفو يو مختاراته اسماته مالجرا اسماته جمدة اسماته مال إساتو بيرت أرجع. أيوة وجينا سنيدي أيوة قالتهم مسنجنا جديد اللي واو ولين أبتيه جمّا ركوب ولا سكتي ركوب ولا قررتي ولين أبتيه جديد مختاريس بقى جمدة بقى أسيجيسه أيوة akkasi buttaan sa'aatii dhaabbatee kana keessatti egaa buttaadhaan eegamuudhaan namni hedduun isin ajaa'ibeeti wanti jechuun mala dhugaa dubbachuuf nutuyyuu hedduu takka rifannee maal jennaan yoo fi qabamtee isin osoo isin micayyuu jawaaba mica irraa fuudhanii yoo isin ani jaaladheeti miti yoo isin jette ni hidhamaa jechuudha ni hidhama ture amma meeqa hidhamaa isa hunduu jaalala bute. Aboo amata shan kayyoo hin jiru. Walla jaalala yoo ta'in dirqama gatee amata shan illee jedhamu. Agamatti kudhana malleeqa. Maal? Agamatti kudhana buttaa. Yoo isin yoo isin jaalladhu yoo dirqamaan fuudhe osoo isin hin ayyamin jechuudha. Buttaan hedduu dhoorgaadha amma seerri buttaa hin dhoorgaa jechuudha. Garuu mootuyyuu buttaa jechuun aadaa Oromoo keessatti yeroo hunda baratamaadha jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu hafee waan jedhameef malee buttaa jechuun beekamaadha. Aadaalee fuudhaaf heerumaa sirna fuudhaaf heerumaa Oromoo keessatti buttaa, luuccaa, walgaraa, seenaa. Aseenna fi maaliin kun maal sajaajilu akka dhageenye aseenna dhageenye aseenna akka dubartiin itti seenti hiddii fi siinqee harkatti qabattee itti seentee haadha gurbaa bira teessi. Aadaa Oromoo keessatti nama akkasii abadan hin baasan. Kalaas laa mush kennanii maal kennanii si barumsatti dhuftee seente kalaas aseennaa jedhama aseennaa seenuu jedhama hin baatu hin fuudhaa jechuudha jaalatee sottiin dirqama fuudha aadaa Oromooti. يعني يو بك مثلا يو ما نبي لك ديدنيف سنيمي لا ديدنيف أوين دقيقة لا أوين دقيقة مثلا ما جت شو يعني يو أما أنت تك جالت له ما نساني دقيقة ناديدن ما نبي لك تندركين أنت لساني فرد ما جت شو رسم أنت لا ما نسأتي سن أبنان أنت لا ورد أروي تفرد ديك كمان شبسا جا سنين دقيقة دركين أنت لسان فرد والجراه يعني أنت لما نقلت
انت لما لين قلت اما يو تشبسا قبان منك ديبون انجرو هركا دوا يدك قبان هذا روموتي يو سقد بكو براسي جسري يعني انت ما تجاهل تقول اما ادم سري لا اسمه ايه بيقى عمل لنا سري لا بريدا بريدا طيب يود ما الجنة لكن طيب انت تسون اما سي في لك من قبل سي يعني كان سون فينا وقلت لي مثلا انت تسون قالما قبدي مثلا قالما براتو اي كنت ان بيكن كا غوستين بيتي وري اما من قد لين بيكن اما نمني ستي فما فوراني متي بيتي في مفوران انت لاس غسرا فوراني جواب ايو اما نما تكو غافتني اتا هنغافتني انت لنغافتني غافتني اتاريت بغوست انت لبلو سفورنا انت ما يتم فوتا ملاتي ابلو جرد اوني كان عندي akkasiitiin miti asiin tala gaafatanii sii tahee akkasii gammaddee waan kanaaf akka jaaniiti isa gaafatan la amma maali beeka duraamta amma dhiifame malee garatti qabatan osoo intalti garaa jirtu wanni ati intiin garaa qabdu yoo dhalaa taate yookaan dubartii yoo taate mucaa kiyyaa bira dhiqanii osoo ija qabaatu batte illee fuuta akkasii jechuun warri duraa osoo garaa maali beeka wanni ati akkasii fuutuuf ati warra sani malee warra sani soddomuu feetee warra sani firoomuu feetee warra san jaalatte malee waa'ee mucayyoo itti dhufumaachi gati akkas jechuudha. Intala gosarraa fuudhanii gosatti kenna wanni jedhaniif gaafa amma jaartii ta'e oluma kaate deemna irratti si xalaaqe ta'e hin jiru akkasii. Gosti garaa gabbaafta si tumti gosti yoo akkas oolu hin deemu. Ayyoo asuu wanni akkanaa ni jira bara. Asuu amma dubartii takka yoo isii fi isii walloona akkanuma baatee akka seeraa kanatti isin jira seeraa warra arabaatti. akka seera biyya keessa yamanitti akkanumatti haatee ala baatee shaaraa bakka isiin itti kutte namni qoban qabni hin jiru. Aartee halaas abbaa kee naa dawwalis hin jetti abbaa dawwaltee fi abbaan akkasitti makeenaa darsiitii hojii dhufee fuudhee galchee egaa isiin aara baafattee egaa atiis waaqessu aara baafattee eegas booda mana sii deetee kabajaan namuusii tira abbaa biraa kabajaan deebifta beeyte namni biraa atii mana taa'u jiru namni siin fitu atumaatu miidha keetiin dhaqee deebifata. Aadaa hedduu jira yoo laalle. Nu biraas jira biyya arabaa keessaas jira ammoo waan biyya dhaqee biyya keessatti hedduu hin turin jecha biyyaas takkaan dhahinemi aadaa biyyaa hedduu dhageenya asumatti yoo daddagee malee aadaa biyya keenya hedduun dhageenya aadaa biyya arabaa hedduun beekamu akkasii isinumaatu nuyi magaa. Siif himna Inshallah ni dhahe. Amma aslan kan jiru cabsamaa fi buttaadha fi ammas tijiraa wajjin kutuun takka illee dhuftee beekamu. Ibaru ndi mateni takkalle amma festan qabatee tumoo ni awwa amma fudhatee garuu tarteellee hin jira. Isin harka qabatee hojii galee beeka. Kama isin harka qabatee. Hai wallahi sana qabatee galee. Beekuu harka qabatee si galee. Amma muktaar jedhu galee. Jechuun kun ibsuun gargar akka kun buttaa. Amma cewa qabatee waa wal beektanii ta'e maashaallah leeka. Wal beektanii cewa ta'e qabatee. Inni giddiin uleen turee buteen isin amma wajji galte ka'edhamu gabaa baatii zaambeela yookaan meeshaa gabaan baasan godonyaatti kan ta'e wajji galte isin sun wajji tarte jedhama malee sunii fi kun garagara kun amma dirqamaan isii barnootaa deemu. Amma muktaar tume fuudhee ulee. Jechuun anaafatti illee asuma jirraa beekee bara moo akkasuma misilaa jedhee ulee. Butee. Akkuma warra duraan isa caccabsee. Caccabsee nuka kana mulu butichee. Garaan argateen amma viidiyoo kana agartee nutti aartee waan ta'eef abshir omaa rakkoo hin jiru ishee ni dabartee waan hundi akkasii yeroo keessallee buttaa aadaa ta'e nata buttaatillee bakka deebiftanii jechaa garuu ati feeqee takka argaa deebiteetiin garaa jettee yaadu. Asitti buttaan meeqa? Asitti buttaan nama hayyamuu jira nama hayyamnee jira yoo intala arabaa takka butte akka seera arabaatti asitti yoo butte yaani nama tokko jira intalaa fi gurbaa isin dhiisan numa ajjeesan jetti. Intala isaatis ajjeesa gurbaan isin wallah nama ajjeesanii jira. Intala butanii aywa aadaan takkas guu intala takka yaa dhiiraa takka hojii kutte ittuma bilbilanitti suutatti nu qaanyeessini kootiif kannaa jedhanii osoo namni hin dhageenye suutumatti bilbilanii kalaas akkas taate wal jala deemaa jedhanii aruusa godhanii fi kannanii aywa ammoo aadaa takkaa jira kalaas suma ajjeesaa akka fedhe haa ta'u eegas booda badala maqaan na godhu jedhee intala sa'aatis ichitti lafa kaaya gurbaas yoo argame ichitti lafa kaaya. Wallahi nama meeqaa jira waan akkanaa ajjeesan basira hedduun sumaaf fannan. Itoophiyaatti looluunis yoo intala namaa yoo intala fakkeenyaaf murtaamchoo isaanii buteemi warri callisuma qabu maal jennaan yoo warri tabaam jedhanii ka'eedheef intal dubbiin
لون درقم إلا لو ورد تكلم وصو جالة اللي إبلونا صح وصو كم جالة لما تكلم يجي في جاني جار سكرتي كسبتي يجي سيد أبان أما مختارك صدق ثاني توم فرد بيجي في قرار ايوه يبقى مجاجة على تاي وفي مم هذا نامي يمالو لم تشوفي نرخص كما كانوا في فو يبربا ذكر وسو كما جات ركي كما كان نكر طيب تريد تقول غرغا شري حاجه كذا ترني يعني اني جرا ما قد جارسني ان كان تنبر جلت كفري ور رابط سا اني بر ابا بتبر دا كورا مستزنا انت بر كديمه جلت كفي كديمه ور هون دارسو في روتن ما قد ما اني وارك تنغو اكسي مختار بقى جمدتي بقى مبروك الف مبروك الف مبروك انا رواتيني بقى جمد استيبو دام استيبو دام ردو فاي جو اصدو فيس ان شاء الله ردو فاهم ترين بينك اي ساعه نتا يا اسبي يو روتات اللي ربنا قال بدو يو قاعد تاع اللي لما تاجي ساعه صدقا فوري شبا ايوه تا كاسي من جنة قرآن فاتا كا بجمد مشي دعائي كجرماسي صدم فعادي هاي صدم كيساتي صدم كله akkasii hordoftoota beekamu hordoftoota keenya akkasii viidiyoon keenya karraa kanuma fakkaata du'aa illee warri gootanii fi waan biraa maaliif haasofta mucaa du'aa godhuu fi dhiiftanii warreetan du'aa garamaan godhuu fi turre ol baanee tiri maaliif garaan du'aa godhina jechuun keessanis naaf waan ta'eef du'aa illee godhuu fi ammallee rabbiin wajjin haa bulchu nu du'aa ittuma jirra rabbi wajjinis naa bulchu karaa deemtalee rabbi bakka isin yaadda hunda rabbiin nagaa isin haa ga'u akka isa du'aa hin gootu. Atu maal godhi? Maatii moo gootu? Tufi. Kana sayye. Yeroo baay'ee Carraa isa dabarseera. Carraa bulchaaf dabarse carraa. ittiin geeffatu. Itti geeffadha. Itti oofee boonsi gosa. Akkasii asumaan jadiitillee waadhaan barbaada. Jadiit kennaatillee baay'ee galatoomii yoo Hararii fi Arsii jidduu karaa dheeratuun beeka. Karaa hagana dheeratu kana deemtee baasii baaftee achi dhayxee biyya keenyatti argamtee obboleessa kiyya cinaa dhaabattee akka obboleessa taatee fi waan inni dalagu kanaa fi buttaa gargaartee hojii buttee hojii tumamtee agartee jechuu keetiif baay'ee si galatu kan isin jedha. Hojii limmaan amma inni hojiin achitti olii gadi fiffiigee akkatuun kun buttamu hojii butuudha. Hojii dalaguudha. Kana hojiin Kabuuta sana isaa diriiraa rakkataa jiru abbaan butee bara zaree dhetta. kana hojiin dalaydee obboleessa taatee fi harka qabdee cinaa dhaabattee jajjabeessuu keetiif hedduu si galatuun isin jedha. Akkasii hiriyaa jechuun kafana. Hiriyaan kafana jechuun dhugaadha. Hiriyaan kafana ofiitii akkuma amma argaa jirtan warra sooshaal miidiyaa fayyadamtan argaa jirtan jadiidii fi muktaara wal biratti jechuudha. Biyya namaa keessatti yuutuubara jechuun akkana jechuudha. Yuutuubara jechuun gisee biyya biraatti wal barti illee jechuudha. Yoo Harar tokko jiraatee tokko Arsiitti jiraatee tokko Jimma jiraatee tokko Wallagga tokko Booraan tokko Gujii tokko Baal biyya keessoo jiraattee walitti dhufta jechuudha. Yoo nuti hiriyyummaa dhugaa walii qabattee akka obboleeyyan dhugaatti wal qabatu taate biyya keessoo jiraattee illee fageenyi karaas hin daangessu jechuudha. Walitti dhuftee waliin hojjechuudhaaf yookaan ammoo wal gargaaruudhaaf jechuudha. Saniifiyyuu jadiidhaanis asumas galateeffachuu barbaada galatoomii hiriyaan kafana jechuun akkana hiriyaa dhugaa ta'uu keessan beeksisuu keessaniif hedduu isiniif gammadee hedduun na gammachiistan jechuudha. Maaliif namni hedduu fakkeenya isaanirraa fudhachuu danda'a. Namni yuutuubara yoo jedhame namni biyya fedhe yoo jiraate namni yuutuubara waliin dhufa. Wajjin obboleeyyan waliin dhalate caala hiriyaatu irra wajjin dhaabbatee wajjin karaa tokko deemaa jechuudha. Wajjin biyya turanii wajjin biyya galanii haqadhaa waliin jiranii jechuudha. Saniifuu video sirriitti hin dheeressinu haasa'u sirriitti hin dheeressinu rabbi walii sinaa bulchu. Akkasii anis yaadda akkaan ibsachuu fedha. Abbootii fi abbootiin dubartii qabdan yoo namni tokko isinii dhufee intala keessan nuu kannaa isin jee diduuni waan maana hin qabneef waan amma zamana kana keessatti waa hedduutu deemu jira nama maallaqa qabu tafadhe fuudha. Ammoo yoo maallaqa hin qabne wallaahi zamana kana keessatti biyya keessatti hin beeku malee biyya Arabaa yookiin biyya biraa keessatti zamana kana maaltu deemu jira maallaqa. Kan maallaqa qabu tafadhe yoo dullachallee ta'e dubbira amma takkuudhaaf 15 seenu deemtu fuudha. Ammoo yoo shabaaba maallaqa hin qabaanne tajaalatu arkatee niin fuudha jedhe. Warra ergate warri hin didan. Warri hin didan maaliif adda baaftan isaan lamaan wal jaalatanii bari isiinis jaalatte innis jaalata. Maaliif sababa mallaqa adda baasan? Aywa diinni keenya rasuulli maal jedhe man tardoonahu diinuhu khuluquhu fazawwiju khadiina isaatii fi akhlaaqa qabu kannaaf jedhe. Maallaqaa fi hawaan qabu hin jenne. Diina qabaannaan muslima taanaan akhlaaqaa fi adaba qabaannaan kabajaa qabaannaan kannaaf jedhe. Sanii isin idhaamuu fedhe wallaahi shabaaba
butaa fi intaltii dubiraa takka dhiira tokko jala deemuu fi kana hunda maaltu fida mushkilaan an amma akkatti yaadu kana hunda mushkilaan maalirra abbarra maatii intalarra maaliif silaa maatiin intalaa waan hunda akkuma salphaa fudhatanii qoottu boo maal qabda maal si gargaara wal gargaartanii isinis yoo inni uumaan qabaannillee maallaqa osoon agarre ka maallaqa qabu kun boodaas intala teessan dhiiseetuma intala biraa barbaada maallaqa isaatiin ammoo ka maallaqa hin qabaanne wallaahi tanuma dura argata kana kabajaan hojjetaanii gammachuu takkaan bakka guddaa gahu ta'an wal gargaara akkasiidhaan sun kana isinii dhaamuu fedhe ka wal fuutanis mabruuk ka wal argattanis mabruuk hagana jaartiin argannes rabbiin jaartii sitti haa fannu jenna akkasii haasawnu kiyya muhtaaris mabruukin siin jaa baga gammadde muraada kee rabbiin haa guutuu bakka jirtutti rabbi nageessitti haa ta'u yoo as bira deebi'uu teetes yamanitti inshaallah yoo lubbuun jiraanne sargi ajaa'iba asii godhu teenya arguuf teessan aywa kabiraa hin ta'u kaachuma godhee as dhufee asitti callisu hin ta'u ichitti godhee asittis inshaallah sargi ajaa'iba asii godhu teenya si eegu jira yoo dhufte ammoo yoo hin dhufu biima keessaan taa'ee ichumattiin dalaga jettes rabbiin ichumatti nageessitti haa ta'u gammachuu fi jaalalaan hojii jiraadha isin ja'a akkasii isin fayyadaan tuufa. Kanas atu xumurtee jirta. Rabbi sitti haa tolchu yoo rifachi taruusu godhachuu baatee asii akka godhatu taates nuti jirra. Waa hundinuu qopheessan irratti dhiisi. Canaa dhaabbannaan silaa. Yoo fi biyyatti ka godhatte taatellee yoo dandeenye dhufneetis yoo jiinaruun si goona yoo dadhabnee jennee as muteenye dura si goona waan si barbaachisu hunda garuu mataa keenya gubbaadha waan si barbaachisu waan si erginu jiraatte jechuudha. Saniif hambi isheetti baga gammaddee kan rabbiin balaa san jalaa si baasee eeganii fi mucayyoon waa hunduu manguddoo sirraa fixxe wanni guddoo sanuma jechuudha. Saniif manguddoo keenya illee rabbi umrii haa dheeressu jedhamee sila balaa meeqa keessa fuudhanii rakkoo meeqa keessa qilee meeqa keessa isaan tun fuudhe rabbi umrii isaa namni manguddoo ta'e nata namaan galteeffanne isaa isee hundaan isee viidiyoo amma fedhe irratti talaa sila isaatti waan guddaa taphate sila asirratti mulli warra watu nu jedhu kana manguddoon akka waan ijibar kan namaas mashaakilaa waa hunda gabbuusan silaa waan namni wal ajjeesuuf yookiin waan wanni irra wal fixuuf deema manguddoo fitaadha sin jira barseerru seerru aywa manguddoon dhufteeti waan hunda dhaabdee sirraa nageetti adda baatan manguddoon keenyaas hedduu takka galatamanii hedduu takka umrii manguddoo warra muktaarii dubbate silaa isaatu beekaa isaatu silaa du'aayii godhuu fi qabaa godhuu jedhee silaa akkasii rabbi umrii sana dheeressu umrii keessa rabbi sin yaada balu sin jechaa manguddoo jira hundi isaaniitu wal maqqabaa jechuudha tokkumatti. Ebaluu maal goona hundumaa walumaa galattu rabbi umrii haa dheeressu umrii isaanii rabbi haa dabalu. Akkasii inshaallah warri hanga xumuraa viidiyoo kana laaltan laayikii guutanii komentii jalatti nu barreessaa viidiyoo keenya karaa akkuma fakkaataa waan nu daawwataniif kan toomaa budaa deebanaa geetti.